Mootummaa Itoophiyaa Waraana Bilisummaa Oromoo gidduutti Daar es Salaam Taanzaaniyaa keessatti mariin jalqabame kan itti fufee jiru ta'u maddeen achirraa ijaan argan ibsanii jiru. Mariin mootummaa Itoophiyaa Waraana Bilisummaa Oromoo gidduutti Daar es Salaam keessatti adeemsifamaa jiru tarkaanfii gaarii agarsiisaa jiraachuu maddeen marii araarichaatti dhiyeenya qabanii fi kanneen maqaan isaanii akka hin himamne gaafatan VOA'f ibsaniiru. Qaamoleen lamaan dhimmootii ijoo ilaalamaa jiran furuutti ce'aniiru jechuudhaanis ibsanii jiran. Gama kaaniin jilli ABO Woboo ajajaa olaanaa Jaalmarroo Dirribaa fi ittaanaa isaanii Jaal Gammachuu Abboyyeetiin durfamu marii nagaa ka sadarkaa olaanaaf Taanzaaniyaa seenuusaa ajaji sadarkaa olaanaa ABO Woboo ibsa har'a baaseen beeksisee jira. Furmaanni siyaasaa karaa nagaa hawwii uummata keenyaa dhugoomsuu fi wareegamtoonni keenya baasaniif kabajaa argachuuf cicha keenyatti fufnaa ka jedhu ibsi kun akka mariin nagaa kun xumuramutti odeeffannoo kan kennu ta'uu beeksisee jira. Waa'ee jalqabamuu marii kanaas ta'ee haala deemsa isaarratti gama mootummaa Itoophiyaan ibsi kenname hin jiru. Muummicha ministeeraa Itoophiyaaf gorsaa nageenya biyyoolessaa akka ta'an obbo Redwaan Huseenii fi ministeerri haqaa ka biyyattii obbo Geediyoon Ximootiyoos gama mootummaarraa kaleessa marii kanatti dabalamuun isaanii ibsameera. Kunis marii gaggeeffamuu fi garee araara kana gaggeessaa jiru gidduutti walamantaan argamaa dhufuusaa kan agarsiisu ta'ee fudhatama jechuudhaan maddeen kun ibsanii jiran. Dr. Warqinaa Gabayyoo itti gaafatamaan IGAD marii kana dammaqinaan haala mijeessuu isaanii maddeen kun ni ibsu. Dubbi himaan Dr. Warqinaa ka ta'an obbo Nuur Mahammud Sheekh waa'ee kanaa gaafatamanii marii kanarratti hoogganaan IGAD argamuu isaanii mirkaneessuu baatan iyyuu biyyoota miseensa IGAD ta'an keessatti yoo rakkoon uumamu dhaabbatichi cichoominaan deeggarsa ka kennu ta'uusaa akkasumas IGAD yeroo hundaa marii siyaasaa karaa nagaa fi dippiloomaasummaa filmaata duraa akka ta'e ni amanaa jedhanii jiran. Marii biyya miseensa IGAD taate inni ammaa kunis bayii furmaata waaraa qabaata jennee amannaa jedhaniiru. United States fi Norway marii araaraa kanarratti akka taajjabdootaatti gargaaraa ka jiran ta'uu maddeen kun ibsaniiru jechuudhaan Kennedy